Haadha koroo akkam fayyaa keeti? Galata Yesus. Nagaa. Gamuu Yesuusumaan galateeffattaa mucaa. Amma gaafa isa bira dhaquutti. Maaliif wal agartu akkasitti immoo waliin agartanii? Nan arga akka ajaa'ibaatti. Warra isatti namanneetu hin argu malee nan arga. Gonkumaa atitti namanneen giftii ammallee itti namannee bara. Aanatu itti amanee jira. Sirriitti maan situtti namanee naan jira. Situ keessa koo jira. Situ beekamoo. Nan beeka kaa bakka akka itti namanteen jire nan beeka. Maaliif immoo? Abbaa caalli galgalaan dogoggoriin lakkee dhiise. Abjuudhaan diingataa hin beekamu. Maaliif akka jedheettan immoo rifatta galgala waa teessitti dhufa diingata. Haa dhufu rakkoon gama maal rifadhale buleessa kootii bara. Amantiin keenya tokko. Kan jenne abboon. Isa sitti dhufa siin hin jenne yaan. Inni maal gochisitti dhufa? Amantii Yesuus amantii ni qaba ture Yesuus akka beektutti. Maal akkam Allahan amantii qabamoo? Rabbiin ikkoo isa Yesuusiin uumedha. Isa waa hundaa uumedha. Uumaadha inni gosa waaqa isaa ol. No, rakkoon qabu garuu Allahan amantii qabaan isa anaaf Allahadha akkuma kan keessa na qabuun jedhu. Waaqa waaqessuun qabu Yesuus. Ani waaqa waaqessa jedhee dubbateera yoo ta'e rakkoon qabu. Waaqayyoon sagadaa bule kadhataa bule jedhamti Luqaas boqonnaa jaarratti. Kadhata nu barsiise lakki rakkoon qabu inni kunis. Takkaa kadhatee nama barsiisee hin beeku gaallaahin kanaaf inni kadhatee nama agarsiifne kana kadhadhaa jedhee dirqama nurra kaa'e malee. Kanaaf inni ana waaqessaa jedha malee Allahin kadhatee nama agarsiisu kadhadhaa jedhee ajaje bakka. Inni kan keenyaa immoo dhaggeeffadha. Immoo kottaa jenne. Kan keenyaa immoo Yesuus Kiristoos nu barsiisuudhaaf dhaggeeffadha nu barsiisuudhaafis nu oolchuudhaafis fakkeenya guddaa nu ta'uudhaafis dhufeera. Fakkeenyaanis barsiisaa ture. Fakkeenya hamma yeroo Yesuus Kiristoos namicha sanyii facaasutti fakkeessee yeroo dubbate sana yeroo muka harbuu sanatti fakkeessee dubbatee yeroo baqa fakkeenya hedduu godhatee dubbateera beeki. Nama barsiisuufi malleen akka nama sanyii facaasu sana ta'ee sanyii facaase miti muka harbuu sanaa ta'ee harbuu ta'e miti. Siigalee. Fakkeenya dubbate Yesuusidha. Akka muka fakkeenya qote bulichaa sana. Barsiiseera. Akka sammuun namaa tokko namaa galuudha. Akka namni fudhatuttidha. Akka namni cannaqamuttitu hin taane. Akka namni tokko beekuu danda'utti baruu danda'utti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan hundaan barsiise. Haadha qoroo. Beeta abbaa caalii. Yesuusi fakkeenya yeroo gaafate fakkeenya yeroo haasa'e waa'ee qote bulaa. Fakkeenya sana zirzir godhee lafa kaa'e immoo erga sanaan ibse fakkeenya isa kanaa ta'e garuu isa kana. Akka jedheen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatan isaa maaliif yeroo hundumaa fakkeenyaan dubbattaa jennaaniin dhoksaan mootummaa Waaqayyoo beekuun isiniif kennameera jedheen kun sirriidha. Garuu fakkeenyaan yeroo fakkeenyaaf yaa abbaa keenya isa waaqarra jiraattu jedhaa karadhaa yeroo jedhetti fakkeenyaaf gorseera barsiiseera fakkeenyaaf miila bartootaa dhiqee isinillee akkatti wal dhiqaa jedheera. Waa'ee inni kun hojiidha bakka hojii nama wajjin hojii sooshalii hawaasummaa jiraachuudha inni kun. Innan siin jedhu. Maali yeroo sana keetti? Wal danda'u mucaa chaalisa jedhamu beektaa? Wal barsiisuu garuu ni. Inni kun. Mee waan siin jedhu dhaggeeffadhu kaayee takka waan sitti dubbadhaa giftii biyya. Yesuus Waaqayyoon kadhatee moo hin kadhanne? Nu barsiisuuf kadhateen jedhee. Maal jedhe yeroo kadhatetti maal jedhe jechumaan? Achumaan maal jedhee maanni waan fedhe yoo jedhu nu barsiisuuf garuu. Barsiisuufan kadhadhe isiniin jedhe jechumaan kadhatee ka'e. Macaafarra jira waan hundumtuu yoo isiniin jedhee miti yaani macaafatti afur qulqulluutti nama malee yeroo sanatti natti bira jira miti jaaraa sana keessatti natti bira jira. Namummaa Kiristoos harkaan qaqqabadhee nagarree warra bira jirantu jira yeroo sanatti malee. Anatu bira jira miti bara. Ani garuu afuraa fi wangeela kan qabana jira. Waan asiin jiru dhaggeeffatu. Lakka asiin jedhu. Beekootu waliin Yesuus harka guutuu nagaaraan ol bahee Waaqayyoon kadhataa bule moo kadhataa bule? Okey kadhatee macaafa jedha. Macaafa jedha. Yeroo kadhatee keetti fakkeenya isinii ta'uuf anan kadhadhe jedhee isatu. Yesuus Kiristoos gorsaadhas barsiisaadhas dinqiidha abbaa dinqii waaqa dhaggeeffadhu waaqa jabaa abbaa sagal ja'a. Halkan guutuu kadhatee halkan guutuu kadhataa bule miti Yesuus. Halkan guutuu kadhataa bule.
Wai, otoo ma Waliigallee Yesuus rabni Kiristoos fakkeenyaaf mee qoy waan sitti hima. Yesuus Kiristoos fakkeenyaaf hamma ta'u yeroo sana keessatti qorumsa sana keessatti yeroo namni tokko qoramu namni Waaqayyoon kadhatee akka oolu tokko otoo hin mul'ifne ta'e eessaa barama ture tokko jedhe. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos halkan 40 fi guyyaa 40 soomeera. Fakkeenyaaf hamma jechuudha. Soomii kana hunda namni illee eessaa baree sooma turen. Eessaa beekanii soomu turan. Fakkeenyaaf jechuudha. Siigalee sooma inni hanga keessaa. isaallee ni sooma miti gin bakka walumaa galatti Yesuus Kiristoos Ani barsiisuufis waan kadhateera. kompeesa kana Garasitti fakkeenyummaa ni mara. qaafanni kan Yesuusin hordofaa jirtu. Guyyaa 40 halkaa 40 utuu hin nyaatiin utuu hin ciisin utuu hin rafin soomtee hin kadhanne taanaan Yesuusin hordofaa jirtu ati. Ammallee iddoo kootti No, jiran waan ajenda okay. Okay. irraa giifti. Achitti bar achitti liyyit nu godhe beekte Yesuus akka waaqa ta'e sirriitti. Maaffii Sirriitti tokkitti si gaafa. namni danda'u bar. Namni dhalli namaa tokko maal Mee waan jechuudha? si gaafadha. Dhalli namaa Gara Waaqayyoo koo Waaqayyoo keessanii tokko olan kan jedhe Yesuus miti. maali si'a dhibbana gaafattu barkaana? Gaaffiin biraan qabdanii mana kana dhumnaa kan man gaafatamaa? Marree Yesuus Waaqayyoon qaba waan ta'eef amantii qabaachuu qaba kan waan waaqessuu qaba waan kadhatuu qaba waan ta'eedhaaf nuyi waan itti sagannu beenna si waan itti sagaddan hin beektanii jedheen talaan. Intala bishaan waraabdu laga sana laga jirtu sana tokko jedhi. Qoy lafi ciisi. Asitti Ani gara Waaqayyoo keessa itti olan bahaati jedhi itti naa himii jedhe. Lama. Istifaanos barateetu Istifaanos wantinaan kun bana afur qulqulluun guutamee jedha. Afur qulqulluudhaan guutamee samii baname hundi banamee fi ilma Waaqayyoo maannoo Yesuusin ilma namaadha Waaqayyoon biratti argee jedha. Waaqayyoo irraa adda bahee ta'a. Sadii jedhe. Roomee 8:34 irratti Phaawulos maal jedha? Eenyutu nutti farada? Erga Kiristoos du'ee du'aa kaafamee mirga Waaqayyoon taa'ee Waaqayyoon nuu kadhatee jedha. Ammallee cirqeellee Waaqayyoon kadhata. Wangeela Yohaannis keessatti warra itti naalaattee malee warra kaaniif hin kadhadhu jedhe. Biyya lafaa irratti illee nuu kadhataa ture. Erga samii dhaqeellee kadhataadha. Innoo Waaqayyoo kadhatu qaba. Kanaaf Allaahin immoo Waaqayyoon kadhatu. Allaahii biraa waan kadhatu waan hin qabneef Allaahin amantii qabaan jennu. Inni isa seera baasu isa dinigaagee isa waa hunda baasee isa nama uume amantii keessatti nama uume jiraadha nama jiru Allaahin. Kanaaf Yesuusoonni kadhata amantii ni qaba. xumuratte. Eeyyee. Warra bichaan si ati fiigee fiigdu kanatti keen fiigu ani jireenyaaf hin dubbisatti gaaffiif dubbiftaa. Eewwee waan si gaafadhaa. Abbaa Jaali. Nan gaafattu Yesuus amantii qaba amantiin qabu waan jettee natti himte malee. Sirraan fudhadhu giiftii. No, amantiin qabu. Yesuus amantii qaba kan jedhu hin jiru macaafarra. Atis amantii qabdu kaa? Siin deebisu. Hordoftuu Yesuus miteeti. Yesuusin hordoftamini? Duuka buutuu isaati. Duuka buutu jechuun hordofuudha miti Yesuusin hordoftamini? Jedhe duuka buutuu isaati. Ani waan macaafarra jiruun dubbadha. Duuka buutuu isaati. Duuka bu'u jechuun hordofuudha miti mallichi maal duuka Yaa Rabbi yaa duuka buutuu isaatiin jedhee mara. Hordoftuu kan jiru hin jiru duuka buutuu dhaqaatii maqaa abbaa kan ilmaa kana qulqulluutti cuubaatee duuka buutuun godhadhe malee hordoftuu hin jennu. Ati duuka buutu Yesuus. Kanaaf Yesuus amantiin qabu waan ta'eef atis amantiin qabdu kaa? Maal inni waaqa bar? Kanaaf Yesuusin duuka buuta waan ta'eef waa Yesuus hojjete akka Yesuus itti soome akka Yesuus itti jiraatatti jiraatta waan ta'eef atis amantiin qabdu kaa akkuma Yesuus amantii malee jedhamini. Amantii jechuun maal jechuudha dura? Akka macaafa keetti. Ankoo kan kotti Wanta fedhe yoo ta'u si hiika isaa boodatti deemna. Amma haati qoroo akkuma Yesuusin duuka buututti waa Yesuus hojjetti waa Yesuus raawwatti waan ta'eef Yesuusin duuka bu'uun kana waan ta'eef. Kanaafuu Yesuus illee amantiin qabu haati qorollee amantiin qabu jennu amantiin qabdu jennu. amantii Yesuus Kiristoosiin achirra jira moo eessaa fideeti Yesuusiif ana walitti makuu jirta? Anatti amanaa dee barnuti isatti amanna. Amantiin kana jaalimaa Yesuusin duuka ni buutamini. Yesuusin duuka buutamoo buutu. Natti amanaa dheeraan jedhe. Sanni barsiisan hordofna bara. Duuka buutamoo duuka hin buutuun jedhe. Ati duuka buutu Yesuus miniin jedhe. Miina dhaggeeffadhu isani abboome sana marasaa irraa wanna. Isani abboome sana isan irraa of eeggadhaa jedhisan isani nu gorsisan hin fudhanna. Amantii jechuun immoo akka macaafa keenyatti wanta harkaan hin qabatamne tokko akka waan harkaan qabatamutti wanta ijaan hin argamne immoo akka waan ijaan argamutti amanuudha obboleessa kiyya. Macaafa jedha kana ana jedha miti. Innaa kanaaf Ani hiika saba mannatti. Isuma waan akka waan harkaan hin qabamne sana. Akka waan harkaan hin qabamne akka waan ijaan hin argamne sanatti amantu sana. Amantii sana ni qaba Yesuus. Isichumoo. Inni amantii ni qabachuun maa inni waaqayyoodha bara. Abbaa Jaali. Hin dubbatiin. Mee wajjin haasaa mucaa kanaa hin agarre. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Haadha qoroo.
Haadha koroo. Isuma namni kudhan meeqa namatti darbu sanan jibbaan immoo hayyuu Lakki ishee lakki dubbadhu. lakki lakki. Ati mormituu Yesuusidha moo duuka buutuu Yesuusidha? Mormituun isinii bar. Lakki atiin jedhe isa keenya boodatti deebinaati ati maalidha? Isintu Yesuusin mormituudha. Ani duuka buutuudha. qoyi ati maalidhaan jedhe ati duuka buutuudha? Ani duuka buutuudha isin mormituudha. Hayyee dubbii isaatiin hojii isaatiin Yesuusin duukan buutaati. Maal akkamittiin hojii waaqayyo hojjete hojjedhaan? Eeshi dubbiin ni dubbate akka inni dubbatetti dhugaadha ittiin dubbatta. Maal akkamitti dubbiin ni dubbate dubbadhaan ittan jiraadha malee. Sani dubbate sana eegeen jiraadha malee. Hayyee barsiisni barsiisaa ture sana dhaga'e lamas. Barsiisni barsiisaa ture sana akka inni barsiisetti osoo ittiin dabalin irraan hir'isiin fudhattee hin deemta. Indee akkasii baqasaallee kunoo kana jedhe bakka. Hamma namummaa kootti eeyyee nan eega. Hamma namummaa kootti waan irraa na abboome sana nan eega. Hayyee waa Yesuus Kiristoos jedhe osoo ittiin dabalin irraan hir'isiin akka inni jedhetti ittiin amantaa. Maal jechuun fakkeenya hamma an akka namummaa kootti biyya lafaarra kan jirutti yoon dingata illee bakka waan jiraaminire yoon tokko malee nan eegaa. Itti amanuuf hojjechuun waan biraati. Waan san dhugaa dubbate sirriidha jechuu fi hojiidhaan argamsiisuu irratti dadhabuu waan biraati. Si galeera? Garuu dubbii Yesuus Kiristoos dubbate guutuunsaayyuu dhugaadha. Akkuma inni jedhedha jettee ittiin amantaati. Akkas hin jenne taanaan immoo maalirra jedhadha amantee kiristaanaa kee? Hayyee hayyee. Dhugaa ta'uusaa kana qabatamaa mirkaneessi nagaa har'a waliigalaa irraa. Akka ajaa'ibaatti seera uumamaati qabnee hanga mul'ataatti. Dubbii Yesuus Kiristoos dubbate guutuunsaayyuu dhugaadha akkuma inni jedhedha jettee ittiin amanta. 100%. Hayyee Yohaannis 5:30 irratti Yesuus Kiristoos waan inni jedhamee dubbisi. Tokko ka'een dubbisa. Akkatti amana malee sakkii dhaqxee fudhatteef isiin dubbisu. Mata duree irraa ka'aati. Mata duree irraa ka'aati. Mata dureechumarraa ka'aati. Mata duree miti boqonnaan tokko maalirraa ka'aan jedhamanii akka keenanii gaaffiidhaaf achii ka'ee dubbisa. Boqotiin jedhu maal taate kun? Yohaannis maal kun? Waa takka iyyuu hin taane. Waa takka. Nagaadha. Yohaannis 5:30 irratti Yesuus Kiristoos ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee achiin ka'u. Dhugaa jedhe moon sobe. Achiin ka'u kaa macaafni. Dhugaa jedhe moon sobe bakka sanatti. Achiin ka'u waanuma sirriidha achiin ka'u garuu. Dhugaa jedhe moon sobe. Macaafni sobes Yesuusis hin sobne. Macaafni hin sobne Yesuusis hin sobne. Hayyee Yesuus Kiristoos akkas jedheera moo hin jenne? Achiin ka'u garuu Yesuus Kiristoos maaliif akka jedhee qaba? Achii si haa kaasuu hin jedhu haadha biyya maal mataati kun maal mataati. Yohaannis 5:30 irratti mata duree irraa ka'a. Mata duree mataa isaa of danda'eedha. Tokko ka'a. Egalee waan tokko haasa'uudhaaf Baayibilii guutuu. Shanirraa yoon ka'u achumattuu lakkoofsa tokko ka'a. Shanirraa yoon ka'u isumaan iyyuu wangeela Yohaannis boqonnaan 5 lakkoofsa 30 kun lakkoofsa tokko ka'a. Yookiin eeyyeno inni kan biroon immoo Yohaannis boqonnaa tokkorraa kaasteetu haga qeenni dhuma isaatti dhaqxee dubbifta malee akka maal barbaachaaf? Qoy maal barbaachaaf? Dubbiin sun jalqabaa abbaa qaba. Dhuma qaba. Oyi Yesuus Kiristoos waan inni dubbate tokko qajeelfama inni dubbate tokko hubachuudhaa fi jalqaba Baayibilii gubbaadhaa kaatee hamma godaatti mul'atu Yohaannisi kaatee hamma gubbaadhaatti seera uumamaatti dubbisuu qabda. Akkas otoo hin taane keematti iyyuu immoo hayyee gaafa dubbate sana Yesuus Kiristoos dhaggeeffadhamas irran si deebi'a. Gaafa Yohaannis 5:30 sana dubbate Yesuus Kiristoos Baayibilii wangeela Yohaannis sana jalqabaa kaasee itti dubbate uummata sanatti. Eeyyee jalqabaa barsiisaa dhufe eeyyee waan dubbatu hundumaa jalqabaa ka'ee barsiisee amachiin ga'ee. Akkam jechuudha si jammar Yesuus Kiristoos ela dhaggeeffadhu rakkoo tokko qabu amma sirran si deebi'a. Yesuus Kiristoos keeyata Yohaannis 5:30 irratti dubbate sana gaafa dubbate akka itti barsiise sana Yohaannis tokko kaasee jalqabee dhaqee boqonnaa 5 ga'ee boqonnaa 5:30 irratti immoo dubbate moo gaafuma sana dubbate waan dubbate sana. Okay, na dhaggeeffadhu si jammar macaafa uumuuf. Gaaffii gabaabaa. Kalas siin deebisuun an akka fedhetti siin deebisuun. Hayyaa jiru qabutu Yesuus Kiristoos miti jechuudha kijibduudhaati. Situ kijibduudha. Hayyee ana kijibeef si kijibee ilaallaati mee ilaalla mee bani. Maal bani? Bani wangelicha. Maal godhiin bana bani kaati? Maal godhiin banaan? Hin beektu itti namantu jechuudha wangeeluma keetti.
Maarsi fide miti ati banika. Kanatti Hayyo qaano dubbata ko natti sitti fide meera immoo utuun baniin ko sitti maan fakkeenya jiraan. Ana utuun baniin achiin ka'u sitti maan jira. abboota haal na dhaggeeffadhume achi hin ka'u macaafni Iyesuus qulqulluuni Kiristoos gaafa dubbate sana amma sirran si deebi'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko kaasee hamma boqonnaa lama fixee sadii fixee shan fixee shanaffaa soddommaffaa irratti dubbate moo waan jedhe gaafuma sana jedhe waan jedhe kana. okay eshi ammaan tana waa sitti himaa Natti jalqabaa ka'ee himiiniiti san si hundayyuu gaafadhe duwwanaa deebisi. abbaa caalichaa nama anoon haasa'u sifaana kalas Ayyaa atuu bu'isi nama akka keejjinaa sa'uun hin ta'u siluma. Hayyee jibduun daawit. kijibduu naan hin jedhe Tara anatu dursa. Ayyee True life Ayyee akkam jirtu? magaalaa jirtaa? Nagaa nagaa. Nagaa Ustaaz Arabi dhiifama gidduutti. Ustaaz assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفا سكن تاكا بايو نرابوف ديما. Hafuura keessa galle gidduutti tu sin dubbisiin. لا تفا إن شاء الله. سكن تاكا بايو نرابوف. Ayyee taate rakkoon tokko hin jiru. True life. Ayyee wala barruu maqaan keenyu. Maqaan kiyya dhugaadha. Hiikama maqaa keetiin kun. Eeyyee. Ayyee ta'u amantaan kee maali? Waaqeffataa ture reef gara amantaa Pirotestaantii dhufe. Ayyee waaqeffataa irraa gara Pirotestaantii dhufte? Eeyyee. Maaliif waaqeffataa dhiiste? Xiqqoo ishee amantaa Pirotestaantii dhugaadha jedhee dhufe. Ayyee Pirotestaantiin waaqeffataa hin caalaa jetteeti? Sana yaadee dhufe. Ayyee ammoo erga dhufte dhugaa maal argite achi keessatti? Reefuun barachaa jira. Musliimummaa irraas waa gaafachuu fedheen yoo fedhii keessan ta'e. Ayyee qo'isatti keessa jirturraa jalqaba waan keessa jirturraa haasofnee kaane Pirotestaantii irraa naa ta'a jettee gara kanatti qayyaratte miti ati sirii. Waaqeffataa irraan gara Pirotestaantii. Waaqeffataa irraa jechuun waaqeffataan hin ta'u nan baasu kan na baasu kanadhaa jettee hubannoodhaanis haa ta'u hubannoo ala gara kanaatti dhufte. Mee erga gara kanatti dhufte Pirotestaantii maal akka ta'e fakkeenyaa fi amantaa malee turte waan ta'eef rakkoon qabu. Pirotestaantiin maalummaa isaa dhugummaa isaa waan hubatte qabda amma keessa jirtutti. Reefu barachaa jira nooma kanan beeku. Osoo man beekeen itti seente. Guyyaa 3 barumsa barachaa jira. Osoo man beekeen itti seente. Akka carraa na dhukkubeeti paasterii waaqa naa kadhatee naanan fayyee achumaa naman. Ayyee malee waan tokkorraa waan beektee miti. Reef barataa irraa naa galeennaa itti fufa. Yoo mantichi immoo gaafatu dhiisaa gaaffii nu haa gaafatu. Ayyee amma bare. Gaafadhu waan barbaadde. Tole musliimummaa irraa gaaffii nan qabu. Xiqqoo yeroo tokko tokko iddoo itti barsiifamus laayivii kana nan hordofa. Gaaffii sadii bichaanii gaafachuu fedha. Tokkoffaanii amma yeroo darbe paasterii yeroo nu barsiisu Yesuus Kiristoos nama qaamni isaa madaa'e fayyiseedha. Akkuma kana nama du'ellee Alaazariin illee du'aa kaaseedha. Musliimummaa keessa dinqiin akkasiitti Allahan hojjete jira. Allahan nama dhukkubsate fayyisee nama du'e du'aa kaasee immoo dinqii hojjete qabaa kan jedhudha. Gaaffii lammaffaa immoo olma faana naa deebistu. Allahan waan hundumaa gochuu hin danda'a kan jedhudha. Gaaffii sadaffaan immoo yeroo darbe otoo baratamuun dhaga'e kaan iddoo isaallee hin beeku. Musliima yoo ta'anii jannata keessatti dubartoota 12 fuudhu
jedhanii odoo barsiisanii dhaga'e kunoo akkamii isaanuma kana sadannaa deebisaame iddoo isaa immoo hin beeku ani isinumti yoo jiraate natti agarsiisa. Hayyee abbaa caalii jirtu? Marhaban. Obboleessi keenya tiruu itti jalqaba maqaan keellee sirriin fakkaatu akkuma jettetti haa ta'u rakkoon qabu. Dhugaadha maqaan koo dhugaa. Rakkoon qabu waan fedhe Maqaan tiruu oduun ta'een turee jedha. dubbisuutu si rakkisaa laata himaan koo ingiliffadha. Hayyee waan fedheef maayikii qabadhu taa'e piliis jeeqin. Dhageessee? Hayyee dhugaa gaaffii ati gaafatte gaaffii sadii gaafattee jalqaba irratti Yesus Kiristoos du'aa kaaseera Laazaariin madaalle fayyiseera waan kana godheera Allahin immoo kana godheera yaada jedhudha. Gaaffiin kee kanadha miti? Eeyyee. Hayyee tokkoffaa irratti gaaffii kana sirreeffama gaaffiitu gaafata. Allahani Yesuusiin madaalama miti jalqaba. Allah jechuun isa Yesuus kadhatee kadhata isaa dhagahee fi sababa isaatiin du'aa kaasedha. Sigalee Yesus Kiristoos gaafa du'aa kaasu Laazaariin kaasu kana yaa Waaqayyo na dhagahuu keetiif galatoomii jedhee inni Waaqa isaa galateeffate deebi'e. Sigalee inni afaan Oromootiin waaqeffata Waaqayyo jedhamu Amaariffaan Egizaabeer jedhanii afaan wayiirraa moggaasatanii haa waamanuu warri Ingiliffaa gaada jedhanii maal jedhan malee Allah jechuun isa Yesus Kiristoos sun sagadaa fi ture kadhataa fi ture maal godhaa turedha. Sigalaa jedha miti yaadni koo. Allahan isa Yesus ofii isaatii kadhataa ture isa innillee dandeettii isaatii waa hunda kaasaa turedha malee Allahan gadi deebi'ee Yesuusitti madaalamaa miti. Yesuus ergamaa Rabbiitii kabajamaadha ilma Maariyaamii abbaa malee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dandeettii isaatiin isa uume akka inni fudhatama godhatuuf uummata Israa'el keessatti immoo akka inni ergamaa ta'ee fudhatama godhatuuf immoo Rabbiin keeyatoolee adda addaa kenneeraaf. Mucjizaa adda addaa kenneeraaf. Mucjizaa inni ittiin fudhatama argatu. Fakkeenyaaf Museedhaaf maal kennee bahrii iddoo 12tti ulee masaatiin dhahee jennaa iddoo 12tti bahee namni bahrii gidduu sokke. Mucjizaa isa kana amma fakkeenyaaf Museen hin hojjenne Yesuus hin hojjenne Museedhaaf kenname inni kun. Sigalee raajonni nabiyyoonni kamiyyuu gaafa dhufan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yookaan Allahan mucjizaa isaan ittiin uummata keessatti fudhatama godhatan kennaaf. Yesuusiif illee du'aa sana kaasee jechuudha. Eeyyama Rabbiitiin kaase, dandeettii Rabbiitiin kaase. Yesuus humna ofii isaatii dubbatee Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti ani humna kootiin waan tokko gochuu hin danda'u jedhe. Akkan dhagahetti faradaa firdiin kiyya qajeelaadhaan yaada koo duukaa hin bu'u, yaada isa na ergee duukaan bu'a malee jedhe. Yesuus wanti inni hojjetu guutuun isaa dandeettii Rabbiitiin waan Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa godhi ittiin jedhee eeyyameef dandeettii Rabbiitiin godha malee humna isaatiin huuba lafaa kaasuu hin danda'u. Yesuus Kiristoos humna isaatiin dandeettii isaatiin waan tokko gochuu hin danda'u. Ofii isaatiiyyuu Yesuus Kiristoos Waaqa kadhataa ture. Gaafa jarri sunuu ajjeesuudhaaf itti deeman sana maal jedha? Isa du'a isa oolchuu danda'utti lallabatee ittiin isaas dhagahameeraafi jedha Ibroota 5:7 irratti. Akkasuma Wangeela Luqaas boqonnaa 6:12 irratti immoo halkan guutuu Waaqayyo isaatiif sagadaa bulee jedha gara gaaraatti yookaan tabbaatti achi ol ba'ee. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Museedhaaf gaafa kennu bahrii sana iddoo lamatti qoodee akkasuma nabiyyoonni hundi gaafa dhufan waan ittiin uummata isaanii keessatti beekamtii ittiin argatantu jiru. Gaafa gaaffiin koo sanan turre fayyisuus eeyyama Allaatiin fayyisuusaa naa kaaste. Sirriitti eeyyama Allaatiin dinqii godhee rakkoo hin qabu. Ani amma baay'eellee irraan beeku wangeela xiqqaas. Amma kana ibsa isaan si kennaatiin ariifatinati. Macaafa keessaas Quraanarraas xurutan si ibsanne kun rakkoo hin qabu. Quraanarraa naa ibsi malee ani macaaficha baay'ee hin beeku. Baruu kanan barbaadu Quraanicha waan ta'eef Quraanicha naa ibsi. Hayyee waami Ciisaan Quraanarraa si hima dhaggeeffadhu. وإذ تحيي الموتى بإذني جدا ربين
gaafa eeyyama kooti ati du'aa kaastu. Gaafa eeyyama kooti lamxii nama lamxii jechuun fuula isaa lamxii beektaa nama gogaan isaa barasa jedhama. Eeyyee. Maal jedhama isin biratti? Isallee haxaa'ee fayyisaa ture. Si galee haxaa'ee fayyisaa Quraana ture. keessa jiraan. Qo'i kasitti maan jira dhaggeeffadhu please. Gaafatte miti gidduun galiin ga'a. Nama iji isaa jaame, nama gogaan isaa lamxii yookaan lamxii ta'e, namoota akkasii du'aallee yeroo eeyyama kootiin dandeettii kootiin ani humna sii godhee kaastu sana uummata keetti himii jedha rabbiin isaan. Si galee eeyyama isaatiin rabbiin eeyyamee fi maaliif kana godhaa jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala milikkitoota akkasii maaliif kennaa jennaani milikkitoota akkasii kan rabbiin kennuuf bara Yesuus Kiristoos keessa warra barasoota haakimootatu akkaan baay'atanii turan. Haakimoonni akkaan baay'atan kana keessatti Yesuus immoo waan haakimni tokko gochuu hin dandeenyeen rabbiin subhaanahu wa ta'ala erge. Haakimni kam amma piroofeeshinaala yoo ta'e jedhee du'aa kaasuu hin danda'u yookaan namni lamxiidha yoo ta'e jedhee lamxii sana akkatti haxaa'ee fayyisuu hin danda'u yoo ta'e qoricha isaa kennee fi turtii booda dhaka fayyuu ijallee akkuma kana. Rabbiin uummata sana dadhabsiisuudhaaf uummanni sun wanti kun dandeettii rabbiitiin malee waan ilmi namaa godhe miti jechuu akka beekaniif jecha waan ilmi namaa gochuunsaa asliitti silaa hin danda'amne rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota keessa abbaa filateef kenna. Kanaaf uummata sana dadhabsiisuudhaaf bifa kanaan erge. Bara Musee keessa xiqqoo ishee keessaan ilaa baate. La si ba'aan jiru. Quraana irraa raqaanaa kennaa. Quraana irraa siyaasaa jira obboleessa kiyya. Ati mormiidhaaf dhufte moo gaafattee baruudhaaf dhufte? Lakki baruufani qalama qabadhee jirayyuu barreeffataa utuu deeminatti. Dhaggeeffadhu turutti. Dhaggeeffadhu. Hubannoodhaaf miti dhaggeeffadhu. Siin ibsaa'edha waan ta'eef. Si galee? Bara Musee keessas xonqaa'ii warra saaxirtootatu garmalee baay'atee jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala Museedhaaf mu'jizaalee hedduu kennee fi mu'jizaa hedduu kenneef keessaa tokko maalinni uleemti isaa boofatti jijjiiramtee waan xonqaa'iin sun guutuun isaanii walitti qaban ittiin injifatte. Xonqaa'otatu garmalee haay turan. Xonqaa'iitti amanu turani xonqaa'ii sana rabbiin subhaanahu wa ta'ala ulee Musaatiin cabse yeroo sana. Akkasuma bara Nabi Muhammad keessa salawaatullahi wasalaamu alayhi uummanni Nabi Muhammadin urjii ji'a kana samiidhaa si gadi nuu buusi yoo dhugumatti nabiyyiidha taatee hin ilaallaa urjii ji'a samii keessa jirtu kana jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaati iddoo lamatti dhoosee asii gadi buusee utuu isaan ilaalanii achi ol deebite jin. Mu'jizaa kana kan rabbiin godhuuf akka nabiyyummaan isaanii ergamummaan isaanii uummata keessatti fudhatama ittiin argatuufi malee sababaa isaan rabbi tahan yookaan waaqa tahanii miti. Ergamoota hundaafuu waan adda addaa kenne. Yesuus Kiristoos gaafa lamxii fayyisuus, gaafa jaamaa fayyisuus, gaafa isa du'e kaasu sanas eeyyama rabbiitiin, dandeettii rabbiitiin rabbi isaa eeyyamnaanidha kan inni godhe guutuu isaayyuu jechuudha. Gaaffi kee lammataatti yoon sii ce'ee Allah waa hundayyuu hin danda'a jette. Hin danda'a. والله على كل شيء. Asirratti xiqqoo ishee iddoo isaa utuu natti agarsiiste quraana irraa. Iddoo isaa quraana irraa utuu natti agarsiiste bakka itti Yesuus eeyyama rabbiitiin kaasuusaa sana utuu ragaa ishee amman baruuf quraana suuraa maa'idaa boqonnaa 5 lakkoofsa 110 irraa dubbisuu dandeessa gabaabinumaan. Dhagaa jirta? Okay, akkam jedha iddoo sana? Akkuma amma jedha. Okay, Allahaan immoo hundumaa hin danda'amne ishee kan ammoo naa deebisi. Eeyyee, Allah waa hunda hin danda'a waan tokko waan dadhabee hin qabu. Akka Yesuus. Yesuus humna isaati ani humna kooti waan tokko gochuu hin danda'u miti. Allahaan luka tokkittii fi harka mirgaa 2 qabaa jedha. Saayikilii yoo oofuu danda'a namni luka tokkittii fi harka mirgaa 2 qabu immoo. Dhagaa. Akkamitti waan hunda danda'a namni Abbaa Caalii Guddisaanii kijibdoon. Fidi iddoonni akkatti akkas jedhu. Iddoonni itti luka mirgaa tokkoo fi harka bitaa qaba jedhu sana. Yesuus illee harka mirgaas lukas qaba jedhama.
Qoy Allahaan immoo baasii luka iddootti tokkitti Allahan qabaa. harka tokkittii fi luka tokkitti qaba jedhu sana baasee isaa dhageesse. Baasii dafiiti. Dhugaa maaliiti kijibaanana. Okay. Baasiin siin jedhe okay miti. Connection kootu gaarii miti. Konneeshiniin kee sirriitti dhaga'amaa jira baasi. Kijiba sitti fe'anii si erganii. Baasi iddoo itti Allah luka tokkoof miila tokko duwwaa qaba jedhuun siin jedhe. Eessarraa dhageesse? Toleeshi. Tolee miti baasiin siin jedhe eessa dhageesse? Dafika. Faabirikaa kijibaa. Ustaza Dr. Amdi. Assalamu alaikum. Dhuga. Fidaa kunoo fideera. Jira iddoo dhageesse fidi iddoo baasi guddiseen jiraati baasi dafiiti. Fidaa jira shinee. Eessaa fidaa jirta? Bani dafiiti. Dr. Amdi ol deebisanii. Yeroon gubiin kenamicha nana. Kara barbaadde nuftu yoonti. Dr. Amdi assalamu alaikum. Ustaz Amdi. Hussein never. Sentambar. An sene tinjira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sentani bar. Esa basa kute yetabate hidayante. Siteng masraja. Amta. Ketabat ነው ትሄዳለህ ketabat ስተኛ ሁን ውሸታም Kijibdo kana. Fabrika mo. Ela. ስተኛ አንተ ያ ቡፋ ካምፓኒና ነው አንተ ቆንጆ አይደለም አንተ አደገኛ ነው Maal kuna ante fabrika ma kijibati bakka ummanni kun ummata wallahi sabab jiraatu la hawla wala ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቢላሽቲ ሃሌሉያ እንጀነ በረን ሃሌሉያ ተን ሃሌሉያ ነው አንተ ቡፋና ውሸታምና አንተ ውሸታምና ቡፋና ግንግልቻና ተነኻና ኪጂባና አንተ የካምፓኒ ውሸቶችን ካምፓኒ አለ አንተ haye اتفق استاذ سلام اتفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفق صلاة ودانجرا كنو غوتشو سيني غتيرا فري ساتي كان أستاذ يو نماغل چن نمني فوقي فنماغل چا غوجو فيدي دو غوجو كمين ناغل غوتشو اي أستاذ أمدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى وني متى أبو بكر سندي بتواني خيسان فني. هاي what is لفاتي ميكا ديجا ميكا نفته برتون هللو والله جلا كانت تايتين كل فكوا ما شاء الله كان أما ما شاء الله الراجل alarmi pendeti alarmi pende tokko gana bakana firika demu bena natti na fufina jeber natti na fufina dema jewan
أكمل يا نجاة مسكينة قبل والله. نجاك من الحمد لله رب العالمين. أكمل جرتو متي جرة عند والله ليبا دقة هدي جرة أهون عند ليبا هنات أجي هنات أجيتشي هنات هنات ياو وشد بيتشالي سو خلاص هدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام فونيني ورحمة موافورانة الله تجير تنسى وبركاته. نكاساتي أفورا ميتي فونيني. منو؟ هللويا أكاد فيا دنكا أكم جداس. نجي والله فيا ده كافورا من سنة توقع ريفي ششواتو بربادة ملكة تري أبو طلال برا. أي دين بخبر أبو طلع مسكين فكاتي بخبر أبو طلع وانت جابة جرابر لكوس ما تكتكان ولا بجرابر أني بخبر هذا خاني أمدورا مراچه تنگدي سبته أكنا. sabar kiristani nutifilo rambasin ni takkata ሰላማችሁ ይብዛ። በዛው ነጋሚ akkam nagaa keessanii fayyaadha. ay iman jirta Amaariffi keessan dasna jennaanin ol seene bartanii ol seenuun barbaanne. waa hundaa keenya das nama jaa islaamummaan das jetti quraanni das jaa salaanni das jaa soomani das jaa khoflaatamni gammachuu mirkaan das hundi das nagee qaati Nagee eegalete rabbi akkamisi. atis das jettaa bar oromoodhaa miisa Yenka. Amaariffa immoo hin jedhamu amaariffi keessan waaw namatti tole gisee hundaa amaariffaan lallabaashi. እሺ በጣም ጥሩ ሌባ ደግሞ ማን ነው? ሌባ ተያዘ እንዴ? ሌባ ስትሉ ነው? አዎ አሁን ሌባ ያዝኮ ሄደ ምን ሰርቆ ነው? እውነት ሰርቆ ውሸት ተናገረ። አዎ እውነት ሰርቆ ውሸት ተናገረ። የኛ መጣ አገኘ የገሬ ሻዶች አገኘ ሄደ እንኳን ሄደ። አዎ የገሬ ሻዳ ፌዴራሎች አገኘ ሄደ። እሱ ወዴት ሄደ? አሁን ወዴት ገባ? ወደ ገሃነም አይባልም። ወደ ገሃነም ወደ ገሃነም ነው። ሰው ሳይሞት በህይወት ወደ ገሃነም እንዴት ይሄዳል? አይደለም ውሸት ራሱ ገሃነም ነው። ውሸት እሱ ራሱ ገሃነም ነው አይደለም? ኦኬ አይደለም? ነው yes ውሸት ራሱ ገሃነም ነው። ሰርቅ ማልጃኒንጋ ሰቦ ሰካራም ገሃነም ነው ራሱ እና ማልጃኒን ሰገጋሉማ ማልጃኒ አፋን አማራት ቢሆንጋ ዝና መስራት ኃጢአት ነው። ዚና አልቤርጎ ገባ ገሃነም ነው። ወላሂ እሱ ራሱ ገሃነም ነው። እናቃለን ወንድሜ፣ ይሄ ገሃነም እንደሆነ እናቃለን። አዎ ታንክ ዩ خلاص انا مارنيان كان كم فطر دم اوي مالي واتكنا رانغرتو نغي قبدات ዋው ዱጋረብ ማርፋ ትጨጨብሳ ያዳሲ ከራዳ ከሰት ወራታኒ ሚቲ kana hunno fayyade hamile kana tana male namni himbeetu namanjechuun dhowwa no ara sirritti beettani nama bashannansiistan isin zummateetani lallabdani isin yeroo tokko gidduudhaan akkanatti nama bashannansiisay warri koomentii kunis fataa haa jedhu كسراجو والله تجيزيت أمة بر الناس فكر على يا كومنتوتشي
ሚሊሾች ኮመቶቹ ፍቅር ናቸው፣ ግን አንዳንዴ ሰው ይሳደባሉ። ስድብ ጥሩ ነው። ያ ረቢ ኡምሪና ደረስ ጋፍሪካት የተናስ ሜዳ በዷትስ ቦደ ደወልተነቲ አመነት እንደወሊኒ ነጋ ቀብደን ካይሲን ፎንቲ አፉረቲ ኡስታዝ ኢብን አድናን ኢሙ ሻዳን ቀበጥ ሞን ቀበጥቷት ቀድረንም በረዳ እንደ ወዶም በረትን ወሉማ ከሻዳ ቀበቹን ንፋቱሬ አይ ዱጋን ባቱ ደገፈ manuma kanatti na deddeebisa waan hin beeku erga kaleedha maalidha garuu rimeeqa rimay maali rimee tawxiida ka dhugaa ka tokkichummaa rabbii garaasi seennan ka dhuguceesi darbaa ulii manuma rabbii si oofa laal ka bakkuma dacwaan irraa deemtutti si oofa bakkuma rabbiin irraa dubbatamutti si ariya bakkuma tokkichummaa rabbii bakkuma tawxiida laal armaamee gartee dubbii rabbii irraa dubbatan tanatti si deddeebisa rimeyni gartee tawxiidaa kun ayyee akkanaa bar maaliif beekta ayyee maaliif hedduu bareeda akkana kun nolaan wanni akkasii fi lubbuute foon kee lafarraa dhufee lubbuun tee rabbi irraa dhuftee dubbii rabbi irraa dhuftee tana simachuu dandeettii simachuudhaan qabdi waan ta'eef ruuhiin tee dhugaa qofatti haajamti ruuhiin tee haqa qofatti haajamti ruuhiin tee dubbii rabbii dadhagahuu fi gartee hubachuu fi fudhachuu fi hojjechuutti haajamti ruuhiin tee dubbii olii tanaa gad dhufte san qofa isiinis olii dhufte dubbii olii dhufte nyaattee dhihennisii qoonqoonisii midhaanisii dubbii rabbiiti waan ta'eef nyaattee jiraachuu feeti. Allahu akbar namni waggaa beelee bar nyaanni jirutti deddeebi'a. Kanaaf jecha ruuhiin ta'e hara rabbii kana deddeebi'uu feeti laa yaa obboleettiti. Kana kun. Inshallah. Allahu akbar. Ustaz Hamdi, assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma kun no bira bariyee jira guyyaadha. Akkas maashaallah amaarinyaan keessaa walaloonuu qopheessaa jedhaa jiran jala kana walaloonuu qopheessaa amaariffaan kan agarsiisaa jira ችግር የለም እናዘጋጃለን አማርኛ ቤኩ ጀሪ እናዘጋጀናለን እንደዛ አብሽሩ ምንም እንዳትፍሩ ሐቁን ተናገሩ ማዕኩም ሰታሩ ነገኔ ወለሎ ይመጣሉ እኔና ኡስታዝ አምዲ በአማርኛ ወለሎ ጽፈን ይዘን እንመጣለን እሺ አው ግጥሚ እንመጣለን ግጥሚ አብሽሩ ምንም እንዳትፍሩ ሐቁን ተናገሩ ማዕኩም ሰታሩ ሐቁን ተናገሩ ማዕኩም ሰታሩ አላሁ አክበር ካን الله أكبر الله أكبر كنت نوجد نرى توفى سر نو بطامت إندو غنغر سري دام مو انجلفان جدامي ما تعالى خنا تعالى تعالى كنا دبسا إيمان كوني من عجباتي إيمان نمر أجيات مسكين إيمان لا تقان تاتو إيمان مو إيمان دي سامي تقان تاتو إسيني إيماني كان دي سامي إيماني كسوت ويتي برچارتي إيمان شهادة قبتون سينفتو إن شاء الله خرى ربي توكي چاد ديبتي مجي يوم بر ربي لما في سدين فيتو تعالى تشوما غربا مالا سفتا غرباني حمدي جدنكم مالا كيرو بو وصاتي فلا تعالى دبسي كم نجامي فيا تعالى مالين قامتي رفتا غربا حركي مو فرسودا اوكي تعالى تكامايكي ناكفدوتي
Walis seenne jirra naafeeti saahiba. If qofa qabaaddu. maalidhaatti qo'een akkasii taatu gurbaata. Ayyee zeeroo nagaan si haa ta'u. Ilma haadha raawun dubbisi sirriitti gadi qabiiti. Ay duba ummaati maaltu si ga'u ummaati bar nama nagayaati nama islaamaati maal taate obboleettii Maryami. Maal gochaadhaati dhugdee dhuftee kana haasoftu asirratti yeroo hundumaan si dhaggeeffadhaati. Obsa Ustaaz Sabir. Ustaaz Sabir. Ustaaz Sabir obsa. Yaa booti maaliif dogongoruu feeta maaliif na arrabsita? Ani maaliif si godhe? Maalitti sammuu shiishaa fi caatii qaameen dhuftee uummata dhukeerraa kaastu kun maalidhaatti qo'e? Ani yoomiin namarraa dhukkee kaase namni dhukkee hin qabu bara obboleessoo. Nagayaami. Dhukeen sirra jiraare. Ati nagaa qabdaa ofii? Nagaa qabaadhus dhabus ati maalma abbaa kee jettaa Kiristinnaan nama arrabsuu ni barsiifte. hin barsiisne homaayyuu. Duba maaliif na bira kuttee haadha too geessa yaa obboleessoo maalumaan si goote? Gadi buusaa gadi buusaa. Tasgabbaay gaati. Tasgabbaay. Rabbi si haa gateelchu. Foon keessaa bahi hafuura deebi. Tole nama gabbuse ma gabbustan. Maali nama machaatu ol ga'e asirratti? Lakki umaatiin dhiisi kiristaana irra laallu kiristaanii yoo nama arrabsees uumaan beekanii dhiifama darbate. Waaqayyotu gubbaa irraa gaditti bu'e. Caala. Ustaaz Hamda. Eko. Waye maal mallatte? Wal jana janaartu moo maalii kansa? Ati nagaa haa caala. Wallahi rakkatan. Nagaadha. Hamza. Bafikirinnaa bamaarree nagaa jettanii wadi waldaa keessatti higa takkaata qabadhume qomatana keessa kanatti laal asiin. Irmaa jamoo maarree yaanta keessa kana harka gassuu kee waaqayyo si ilaaleera. Waaqayyo si millateera. Sun jana jana moo maali sun? Caala amantiin tee maali? Amma foonit deebina afuura deebina. Nagaame amantiin tee maali? Karaa hafuura keessan jirtu? Amma hafuura keessa jira. Dura yeroo hundumaa hafuura keessa jiraachuus si barbaachisa malee keessa ba'uu. No, nando boo yeroo hafuura keessa jiraachuu mana keessan jiraadha. Amma mana keessan jira duraan reefuu mana keessan jira amma hafuura keessan jira. Mana keessa hoyyamoo hafuura keessa hoyyare? Nagaame ati? Nagaadha. Maal uswaanin jee? Tinte maali? Amantaan tee maali? Beenteedha. Laa ilaaha illallah jime. Mee haqaan gabbaramaan waaqa tokkicha malee hin jiru jee. Haqaan gabbaramaan Yesus malee hin jiru. Yesus. Ati Abu Talhaa waaqai suraan ooltu warraan deebitu. Ati Abu Talhaa waaqai suraan deebitu. Abbo haqaan gabbaramaan waaqa tokkicha malee hin jiru jii. Wayi. Dhiira waaqessitu footoo qabadda. Yesus malee hin jiru ebe. Mee viidiyoo as bahi footoo si qabadda dhiira waaqessitu tana. Viidiyoo as bahi mee? Are bannaati. Dhiira waaqessitu hin jaansi dhiira waaqessu malee waaqa waaqessu. Ambar dhiira waaqessu dhalaa si waaqessu. An qaama takkallee uumama waaqessu. Wallaahi waaqessu. Wayi.
ati nagaa qabda. Dhiira nyaattu naa wajjin. Dhiira gattaa'ee saanaa keessaa laal. Hoo jee hafarsee qabu. Akka qiyyaa akka wataaddaratti. Dhiira deemtee hirriba irraa xuuqee kana garaa addattee baay'ee laal. Sanqalii garagaltee kana manaa madila kana hunda agartu. Dhiira hirriba qaatee fuula dhiqattee kophee kaayyattee karaa bobbaa. Miikaa bishaan itti naqattee. Ani waa keessuu bar dhiira akkasii. Maal dhagayaami? Maraan deemu. Eenyu waaqessi tare? Ani isa si uume, isa na uume, isa Iyesuus gadaameessa haadha isaa keessatti uume waaqessa. Haadha kam keessatti? Haadha tiyya, haadha Iyesuus gadaameessa isaanii keessatti nu kana oomishee nama godhee nu gabbaasee akka lafarra bobbaanee deemnu nu godhe isa sun waaqessa mucaa keenya. Qabi gaafunnoo. Hata bidevi. Waaqa waaqessita jechuudha. Duboo waaqa kunnoo Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irra kan jiru sanka. Isa sani qabina. Yohaannis boqonnaa meeqa? Boqonnaa 17 lakkoofsa 3 tokkicha dhugaasan. Eeshi maal jedhe? Hoolicha dhugaasan. Hoolichaa miti shaklak. Hoolichaa mi hawaaqee jiru. Wallahi mucaa kana eegaaf gaarranta. Boo fila dhaabi gata. Hoolicha dhugaasan akkamitti jetta? Nuti hoolaa mi hawaaqeessinu. Nagayaami ati biiti xeenaan kee tikkiliidha. Tikkiliidha nama arrabsin itti haasa'e seeraan. No arrabaa mi gaafiidha kuni. Seeraan haasa'e. Yaa keenoo middabdaba አይደለም ሚሳደብ አይደለም ጥያቄ ብቻ ነው። ጥያቄ ነው። አዎ ይኸውልህ ዋን ሲንጀው ጠይቃ ችግር የለም። እሺ ክፈትና ዮሐንስ 17 አዳምጠኝ። ዮሐንስ ወንጌል 17 ምዕራፍና 3 ቁጥር ላይ አነበብ ቶሎ በል 17 ምዕራፍ 3 ቁጥር ላይ nama murjaajessin akkanatti. Okay. Amaariffan beeku afaan Oromiffaatiin jiraani. Minaale? Dhiifama akkana himanti yaaddannaa baas. Xiyyaa gabare anaa sirra wayyeedhaanu. Haya Yohaannis boqonnaa 17 dhagayi. Usii dhagayi bas. የሰላሌ ልጅ ነው አማርኛ አላውቅም አቤ። ኡዙ ቢላህ እንኳን ሰላሌን ኑቲ ወጋኑ ቢራ ዱፍቴ ሰላሌቱ አፋን አማራ ቤከም በይናው biyya teenyatti tokkicha kana wanu salaalee farra dhageenye nuti akkisiin je Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 aboo namaan ani afaan amaaraa namaan ani irra wayyaatiin dhufe irraan tana haleluuya Oromoo keessaa nam tokko naa gadi hin beeku jeetii yaade edaa kanarran beeynee dhufe irra Fiskana dabala Fiskicha dabala. Dhagayi mee eenyu waaqessitaati? Maal waaqessitaati? Yohaannis 17 lakkoofsa 3. Dubbisi maal jedha baas mee viidiyoo baasi dubbisi. Ani hin qabu bar. Ani hin qabu haadhoo koo ati nuu baaftee meereefu mee dubbisi. Eshi quraana of harkaa qabdaa? Hin qabu nje. Quraana of harkaa qabdaa? Hin qabu mana hidhaatti jira. Quraana illee hin qabdu? Aboo sirbee taalleeyne. Ne hunde? Afaan Amaaraan beekuun jennee namicha na reefuun tana na'u kaminaan jetta. Are shiggiran lama kafallee gaafna. Ammaan tana Yohaannis 17 lakkoofsa 3 banime. Koobiro. No police tabia dafi. Haasa'e gasitti haasa'e nan baasa. Ani sine ga na sau.
Maal jedha ishee eega dubbiste sagalichi? Waa'ee Yesuus himaa miti? Lachoota ni hima, Waaqayyos ni hima, Yesuusis ni hima. Ishii maa 13 meeqa? 17 siin jee lakkoofsa 3. Ishii bareeda. Tolobal. Ishii. Aboo ishii hin jiru achirratti dubbisi. Si Waaqayyo isa tokkicha? Ishii. Dubbisi. Isa dhugaa Kiristoos isa ittiin hin jiru. ergitan. Hin jiru. Isa Waaqayyo isa tokkicha? Hin jiru. Ishii natti himi. Dubbisi ishii baasee afootti viidiyoon. Aboo waa ifin dhalarrimee dhalanii jettee ayyuu guddoon xiyya takka. Namicha na kitaaba keetiin siisirree isaati huruufan karaane kitaaban caccabsin dubbisi. Isa Waaqayyoon jiru si Waaqayyoo isa tokkicha isa dhugaa Iyesuus Kiristoosin isa ati ergitees beekuun isaanii jireenya bara baraatii ja. Ishee. Ja'amoon jiru. Yee. Dubbisi ishiin. Dubbisi. Ja'amoon jiru. Maal jeeri maal ta'e? Ja'amoon jiru. Dura ja'amoon jiru. Ni jedhamoon jedhu. Ni jedha. Eenyu dubbachuu jira? Waaqayyoodha. Aboo eenyutu si Waaqayyoo isa tokkicha jechuu jira? Yesuustu jedhe. Eenyuuni jechuu jira? Iyesuus eenyuuni si Waaqayyoo isa tokkicha jechaanii jira? Eenyuun jechaa jira? Isumaan jedha. Isumatu abbaadha. Isumaan jedha. Iyesuustu jechaa jira? Eenyuun jechaa jira? Ofumaan jechaa jira ofumaan. Yee. Obboleessoo gara samiitti gara waaqaatti ol ilaalee moo? Gara waaqaatti ol ilaalee si Waaqayyoo isa tokkicha eenyuun jechuu jira Yesuus? Abbaadhaan jedha abbaadhaan. Abbaan eenyu? Abbaan sun eenyu? Isa Yesuus erge. Eenyu inni Yesuus erge sun? Abbaadha Yesuusuma mataa isaati. Abbaan san eenyu? Kana. Oromoon haasa'ee abbe. Abbaan Yesuus erge suni waaqa moo nama? Abbaan Yesuus erge san Waaqayyoodha moo nama? Yesuusuma mataa isaati. Yesuustu Yesuus erge. Maqaa abbaa kelmaa hafuura qulqulluun beektatu waa isa. Iyesuusitu Iyesuusuma erge. Iyesuustu Iyesuus erge. Abbaatu Yesuus erge. Abbaan san eenyu? Abbaatu Yesuus erge. Yesuusuma. Tanaafuu Iyesuusumatu Iyesuus erge. Yee. Oromoo sitti asaarami. Iyesuustu Iyesuus erge moo abbaatu Iyesuus erge? Abbaatu Yesuus erge. Abbaan sun nama moo Waaqayyoodha? Waaqayyoodha. Tanaafuu Waaqayyootu Yesuus erge miti. Akkana jedha siifan dubbisa Yohaannis boqonnaa 3:16 si dubbisu. Seedinaan dhaqini kanuma dubbanna yaa Aadam akkana kun olaal. Dhaga'i. Maayikii qabadhu qolaal. Guutuu isaa dubbisi malee xiqqit bakka tokko bichaa keessaa fudhatiin biroo. Ishi maayikii qabadhu yaadaan qabadhu rimee xiqqishaadha kuni. Yesuus akka waaqa ta'e macaafa quraana keessatti. Umaatiimi rimee xiqqishaadha takka maayikii naa qabadhu haadhoo koo caalaa kiyya. Yesuus gooftaa akka ta'e quraanni.
Ishi me nama macaafa sirriitti wanta jee Quraan. Mee takka naa obsi Elsaayi wajjin haasa'a. Elsaayi maayikii kee cufaadha Elsaayi. Woi. Maayikii. Oh nagaa siifaa ta'u Mr. Warkoo. Nagaa galata gooftaa akkamati? Fayyaadha jirta miti? Nagaadha galata Waaqayyoo. Sirraa hifadheera illee caala. Nagaamee akkamii Elsaayi fayyaadha? Nagaadha qaalii koo. Hallelujah. Amen. Nagaa qabna kun nuti illee. Maal ni fanne maal irraa ifatta? Eeshi. Qoofamu hin qoofamu. Hin qoofamu Waan baay'ee qoosuu dandeessa garuu. Hin qoofamu. Hin qoofamu. Nagayni hin qoofamu. Tole akkin jee hin qoosaa miti bar. Yoon jee qoosaadha. Kuni hafuurri xiyya. Silkiin tiyya, tiktok tiyya, manni xiyya, hafuurri xiyya, foon kiyya, dubbiin tiyya, sagaleen tiyya, laal asii ilaa hanga arshiidhaatitti. Yoon jee. Yoon lafatti gad. Jee. Uree dachiiseen. Je yoo hafuurri kiyya nama tuquu baate waan kiyya anaa itti gaafatama. Miti? Bakka. Inni dhimma biraa. Akkasi. Gaafina gaafatu dhugudha. Eenyuun qaba. Yohaannis 17 naa bane. An biyya dimokiraasiitiin jira saayiba kiyya dhugaa siimaan. Biyya dimokiraasiitiin jira. Magaalaa kiristaanii takka keessatti nagarre. Amaarii takka keessa jire. Tasabaan Oromoo. Tan gartee amantiin Islaama qofaa magaalaa dhiiraa ta dhiirti abuurte ta magaalaa mu'minni gartee Islaamni Rabbii qoftiin keessa jiru magaalaa Awwadaa ittiin daladde dhiira magaalaa Awwadaa takka sodaa laalaasiin jee akkaan fadhetti kiristaatti jaal xiriif godha sigalee mataskaaniin jiru cherchiin jirtu qabriin amaaraan jirtu maaltu naangee kan sabaan takka amantiin takka. Ati haala mijataa keessa waan jirtuufi. Akkana mijataa keessa waan jirtuuf jetta ka. Haala mijaawaa keessaan jira. Magaalaa gartee kaafiraa fi amaaraan wasa haayin keessaan jira la masgiida qofa. Sorry, qoy maxaallo xabbiqan. Anillee xabbiqaallo. Chiggiri min chiggiraalle. Hay eessa deemte? እንደዛ ችግር አለ በስ እንደ ድሮ ችግር የለም እንደዛ ችግር አለ አላሉ አን ኡስታዝም ዲማልጎተኒን እቲኒ ሜኻ ኮዲ ኢትዮጵያ ሬሳ ኮዲ ቤቴ አላሉ ታፔ ወራ ሶዳ ተካን ነገይን ቤቁኒ warra gurran duuchiin osoo guyyaa takkaa'oo shubbisaan maarree sun osoo gurran an seeniniin quraana kiyya buusee nagayaan guddadde boo hin jiru cherchiin nu bira nuti manni farshootis Amdi natti hin iyyin suutaase natti hin iyyin ati reefu ni wallaalte haasa'ime inaasoo بسم الله أبات الحا فيديو بيمي سلالاتنا سوابو سيادي أخ أبات الحا فيديو نصبامي اسم فيديو أبشروا أفما باسم لالا فولا خيساني سلالاتي نتبر توحيد فولا خيساني راكراني إساني تيمو جرامي أماني نسكي سلالة سيكي جغي سلالة شهداء كبتابر بر دعوان فولا خيسان ترى دعوة بر ajaa'ibnu kana magaalaa hooggisneeti isin biraa yooyaan amma ما شاء الله بورك فيكم جزاكم الله خيرا هيا نسيم بانا كنو أكان سيقدسيتي ناسا وايك لا هكذا بس إيشي إذا استطعت اطلع أنت أيضا
Biskalam diitino. Isan jedhaa jira. Ayo video be wallahi wanta teko chigiralle banat TikTok izwal TikTok batam kharriban kharrabama Kammaan akka namni kolfisiisu kun kan fuula keessa laaluu qabna jenneetuman. ambar ummatiya tuan nanjette beta ummatiya wan nanjette beta adi hoggara fuudem tus numa khofalta ajette hoggaa hirrii barraa haates koflaatuma gartee koflaatuma haataa jette. Hoggaa dadhabbii qabdu ni kofaltaa. Hoggaa dadhabbii hin qabne ni kofaltaa. Guyyaa keessa ni kofaltaa. Sa'a dura kofaltaa. Sa'a booda kofaltaa. Halkan kofaltaa. Leeylis kofaltaa. Sa'ati yoomuma hiraartaa. Haadhaan jette. Du'aa iteetii hiraarnarraa hucciisee jeen. Akkumaan dhaladhettu. Sagalee ibna dinaan. Yes. Yaadachiistan beektu kolfaan. Yee. Maal la yaadachiistan beektu? Hayyee. Warra salafaa keessaa bara Haruun Rashid keessaa shaa'iree wayii ture. Tole. Shaa'ireen sun maqaan isaa Abu Nawaas Shaa'iri jedhamee beekama. Haya seenaa budoolaa banna yaadachiisu deemtaas. Adadaan teessuma gabbattuu na jee gaafa qarreef ka qabrii osoo kun jiranii beekte. Ammoo maalidha? Adadaan teessa hoggaa reef ka akka gabbattuu dhiiroo gaafa lubbuun jirtu jaarsi kan boojii. Qabrii irra dhaabbatee akkasitti qobla jeefatii. Hayyee. Bara ajaa'iba. Achi bara Haruun Rashid keessadha namichi qasrii mamalikaa keessa jiraata. Hayyee. Halkaniin naqee osoo inni kaabbaa isaa uffatee deemu Haruun Rashid gamootii beekamaadha miti sadarkaa idil addunyaattu. Warra keenyaaf daarkee jikkoo addunyaadhaaf ifaa ta'e kan ibsaa ture isadha saayintistoota gurguddaa gadi yaasaa ture. Sirriidha sirrii. Achi kaabbaa uffatee isaa deemaa jiru dukkana keessa dhaqee qaba Abu Nawaas Shaa'irii kanatu mootichuma. Hayyee. Mooticha qabee ka'ee gaafa inni man haadaa jedhee ofirra garagalee ilaalu. Dhiifama jedhe Sayidaa Zubeedaadha seessin qabee jedheen. Sayidaa Zubeedaan immoo haadha manaa mootiiti. Maaliif Sayidaa Zubeedaa maaliif qaba silaa qabeellee? Achi uzuruun aqbaha min azzambi jedhe cubbuutu hojjette caalaa miknaatatti himattee turra wanjalaan cimaadha jedhe. Allahu akbar. Dili badii ati balleessiterra sifa ati na wasaktee irra hamaadha jechuudha. Isatu irra hamaadha jedhe. Abu Doolaa gaafa takka beektee Abu Doolaa nama ajaa'ibaa beekta. Kitaaba tokko jira. Kitaaba Saaca wa Saaca Nawaadir wa Ajaa'ib kitaaba jiru takka. Mahmud al-Misri. Mahmud al-Misri kaa'e tokko. Achi keessatti wallahi komla garaan garaa si dhukkubsa. Beektee Abu Doolaa tokko jira. Kaa'e tokko. Achi lamaan beektaani. Wallahi. Maayikii qabadhu Kaliil. Itti fufaa sinan qabaafi. Akkasitti beektee gaaf tokko qabri irratti yaamame beektee. Amma keetii qabrii hoteelaadii namni ciisu ni jira yennaani. Amma gaa ulamaa'ii gurguddoo jira beektee jirratti dhiiroo eenyuutu ciisa. Eenyu? Obsa. Okay. Na obsa. Akkasitti gaa amma abboo eenyuun seenee ilaalennaani amma ilaale beektee. Amma anaatti seenee ilaalaa jeetti seenee beektee kan namni seenu dhabamnaani adaadaa isaa du'ee gurbaa tokko saahiba isaati. Nama ulamaa itti barbaada. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Aboodiyeen namni adaadaa teetirra sitti aanu hin jiruuti. Namni haguma firaatiin saantiin dheerinninis wal qixaati meetti seenii jeenati. Kee seene beektaa. Seennaani jeen. Aboo adaadaan ta'e akkuma kee kanatti dheertuudha hiijeen. Lakkii. Xiqqoo gabaabduudha jennaan hayyee jeen biyyeetti kichaa qabrii tokko xiqqeessaadha jeen keessatti haaya jedhanii ammaan tala uummanni itti hofla inni immoo adaadaa isaa du'e gurbaan hiraaru jira kun ganda kofalchiisu jira
amma kaanii reefka finnaani abudoolaa baamee gama kanaan qabii jaaniin akkasi qabee qabrii keessa kakkaa'u jira. Hujii boo eeguma kaa'ee booda. Yaa obboleessa hokaa reefkaatu akkana guddoodha. Hoggaa lubbuun jirtu jaarsi kamuma danda'e hojii jiraachuu jire. Bara abudoolaa bajaanii nama osoo seenaa isaa dubbisu qofla kanaan ka'a. Wallaahi dubbisuu hin dandeessu seenaa sun. Namichi sun juhaadha mi ustaaza kitaaba sana juhaa. سعد مطر وعجائب كيسة الليخة محمود المصري كيسة اللي سينان ساني جرا Iyyan akkati achi keessatti ni dubba wayita namni sammuun isaa kun biizii kitaaba sana yoo dubbise irraa galabar. Hedduu ambeeta kitaaba kanuma qoflaa kana talbiis ibliis faan dubbisaa beektee qoflaa kanaan gartee si wanta fixa. Shayxaana dargaggeessaa jaanii tokko jira maqaan isaa qabqab jaama beektee. Qaamata 40 farshoon lolloqate tokko. Shayxaana maali jettan? Shayxaana dargaggeessaa maqaan isaa qabqab jaama beektee amata 40 farshoodhaan lolloqate. Hoggaash dargaggeessaa ibaadaa rabbii irra jabaate kana hoggaanii fi shayxaanonni jallisuu daddaban. Mana barcaa shayxaanaa dhaqanii isa yaamanii mana barcaa shayxaanaa dhaqanii isa yaamanii aboo qabqab amata 40 farshoodhaan wanni isa lolloqachiisee maali dardarri ibaadat deebi'e dardarri karra salaataa qotee dafi jaaniin ammuma darsa gurratee fiigaa dhaqanninis rabbiin najaa nu abaasu tole amma karra lallaba deebinaa koppiliinkii taaptaabii miliyoona illee galchine isin rabbiin jannata isinii akannu taaptaab godha moo Jarana namicha kana olichi ol hin seensisiisanna. Eeshaaza. Zeeroo dhaame. Zeeroo kana jaluma taa'uu isaa wayya. Eeshi. Mo'a. Simboo dubbisaa ustaaza simboo. Magaabati. Isi dura dhufe. Ayyee dhiifama mo'a simboo dubbisna tole. Nagaya fayyaadha. Eeshi. Simboo. Simbo me abanantu ha simbon kunola ya simbo Mo'a ergaddu deebisiitti mo'a simbo madami bira jira ergaddu qottu dhiirti taaptaap godha dubartiin koppiliinkii godha dafa اللهم يا ربي يا خنوني يا خيون سيف درمدي قبروتن كيتيف درمدو ورقو بلينكين باتتاتي قبروتن كيتيف درمدو خطبتابين باتتاتي اللهم يا الله يا خيون سيف درمدي Gabroottan keetiif dirmadhu khagareetana sheer godhuun baatti taate gabroottan keetiif dirmadhu kan taaptaabiin baatti taate taaptaap godha baay'ee isinitti taate filoch tole mee kaafira eenyu qabna as keessaa keessummaa tole የእነ ፔቶች በጣም አስቸጋሪ ናቸው። እነሱ ሁሉም ሀያት ኮቱ ሴኒ ጉያ ተኮ ረቢ ናርከ ሲያና ጉጄት እንጅራ ኢንሻአላህ አቲ ናፊ አቲ ጉያ ተኮ ወሉማ ዱፉቴኝ አና ቀራን ዴሙ ሲ በንዚላን ዴሙ አካና ተካሲ ቀራ ና ቀራን ዴሙ ሲ ቀሻዳን ዴሙ ወልድ ዱፉቴኝ Hot. Enyo. Obsa. Raho kulfi tanas kan. Khalif. Amma boda give kulfi front.
Waardiyyaa mataskaanaan taane kan Mahammad Ulaa doddoytan. Akkana hunnoo laal. Naan fororo yaa rabbi roobas nu roobiga. Yaa rabbi roobas nu roobi. Pentees nu fidi. Ifi. Nana ho. Holo so. Mataa kheddiranii. Taphee. Dhugaa boo dhugaa bishaan jannataa rabbi si haa baasu. Fororo yaa rabbi pentee qajeelchi yaa rabbi pentee qajeelchi mee kottaa guyyaa tokko istisqaa baanee pentee kadhannaa. Wallahi bari rooba akkuma istisqaa baanii rooba kadhatanitti istisqaa baanii pentee kadhachuun bareedaadha. Mee taaptaap godhaa harkaan fayyaadaadha. Hamaali qoflee hanqana gee uummanni kun kanuma akkami uummata yaa uummata dhiisaa mee qoflanaa isin jee dhiisaa qofla. Isin guutuun bakka takka kaarroo qabdammoo maaliif akkana kokkoflaa ooltan? Nauma kaarroo qabuutu ilkee walitti cufachuu hin danda'u jaanii hidhii walitti hin qabatu namni kaarroo qabu. Taaptaap godha. Hijab kunnoo as bahee jira laal. Hallelujah. Obboleessi Yesuus. Salaamu alaikum. Abbaa ilmaa fara qulqullu. Illaa sochi naቸው እናውቃለን አውቃለሁ እንደዛ ካገኘ ትመስላላችሁ አብና ወልድና መንፈስ ቅዱስ ትመስላላችሁ እናንተ ሰላሶች አሐዱ አምላክ አፉሪ ሰከሚያስ ኬሳ አባሌ አርጋይራ አፉሪ ከገመሲሰን አፉሪ ሰሰን ilmi aangoo abbaa guutummaatti fudhateera. Inni kun Abdurrahim Gammachuu yeroo tokko dhufee taaf jedhudha. Akka sanuu Abdurrahim baatu ergate abbaan ergateeti siisan kuteeti inninis erga abbaa hima hafuurri qulqulluun isaan gidduu deema. Abbaan bakkan sossoo'u kunnoon gartuu bilaa bordii jala ta'a. Ajaa'iba abboo. Bilaa bordiin taharoora irra barreessani haroora abbaa. Aangoon ilma abbaadhaan qixxaateera moo akkamii? Hojii hundumaa dabarseetti kenneera yoonni laafe bicharraa fuudhanii nama biratti yoom golgoleessee deebisa ree? Hin qixxaanne halootatti kanna silaa halootatti kanna aangoo guututti ittiin kanneene kunoo halootaanuu abbaa qofarra jira. Akkan. Halootaa jechuun maali? Taajiyyuu fuudhee laanneefi bar hojiitti kenne malee taajiyyuu laanneefi. Abu Talha halootaan waaqummaati. Isan jedhaa jira bar. Akkana hin kannineef kaa waaqummaan qabu abbaan. Taajal malik jedhama. Hallelujah. Hallelujah. Akkas maashaallah. Hawaasa keenya gidduu maanuu mana kanas xurutti taap godhaa jettan miti maqaa isaa koppiliin keessattan sanallee xurutti godhaa. Taaptaapiin tokko naannoo keenyatti taaf jettee deemta jaanii. Manni iddoo akkanuma. Tap jettee deemta. Taaf jettee deemta kamiila babal'aa namaan jabbii. Naannoo keenyatti illee ni jedhama bara. Akkasii. Wal keessa jirra jechuudha. Arraba disi zanjaro. Maa akkanumaan qaayaa ture. Arraba disi siin jennee bo'aati. Mucaa dhaabbadhu taa'ii nu shaakaleen ifin nun deebisiin qalbii si bira nun jirtu. Maal beekta? Keetuun beektu kan namaa beekta silallee. Nu jaalatta booti. Ijji gamnaan dura booti Oromoon. Ati nu jaalatta tanaaf akkana. Buna dhugii qabbaneessime caala. Buna dhugii abbii. Bunaaf nageen dhabiini buna dhugi. Hari garaa kana isinitti godhe haraa. Wanni akka beente homtuu hin dandeenye ni jirti rabbii guyyaa qiyaamas daadhu tasooma nan qabne. Astagfirullah. La hawla wala quwwata illa billah.
Penteen soomanaa hin qabdu bar. Wanti akka pentee beelofsuu hin dandeenye. Pentee bar inuu isii dhiisi. Kitaabni isiituu yoo sa'aa takka dubbiste waa 5 nyaattaa bar. Quraana hoo? Quraanii fi Waan torba nyaattaa? biddeena jireenyaati inni. Maal biddeen? Wangeela biddeena jireenyaa. Quraana maali? Abjuu laaqama. Awo nun arrabsini. Awo mee takka nurraa gabbuyi takka suuta nu wajjin haasa'e. Mee arraba keessaa bayati nama dhiiraati jaldo. Laakki maal ofii keessa nama tuttuqxa malee suqa jettee afaan haasofte waan an beekurraa siinan gaa waan beektu naan geessa bakka. Daqiiqaa takka lallabaddoa. Kanaafuu Oromoon akkan ol biraan qabdu yoo danda'ame bakka waan jiru na sirreessu malee lolli maalin? Ishii obboleessoo nagaan haasoynu. Laakki yoon wallaanes waan akkanaatitti na barsiisuu qabda malee achirraa tokka'uu qabda. Haya dhiifama nagaan haasoynu obboleessoo. Maal haasofta dura sirraa sammuu sirreessi dura sammuu. Iyyesuus namaan jaallatu maali jetta? Iyyesuus namaan siin jaati maal jetta? Maal jettaati? An namaan jaa. Nama Iyyesuus. Bete bareedaa kiyya. Muhammadoo maalin? Nama inninis. Mete. Isaan lachuu nama. Waaqa? Muhammad. Nama. Eenyuuf sagaddare? Ani isaan sagadu. Isa Iyyesuusii fi Muhammadii sallallahu alaihi wasallam uume sanii waaqessa. Mete. Karaarra badde karaatti deebi karaan Iyyesuus malee waan tokko illee hin jiru. Dirqama rabbii jara uume dhiisee uumamatti yoo waaqesse karaarratti deebi'ee jechuudha. Uumamaa ree uumamaa miti. Iyyesuus uumamaa miti. Iyyesuus foon hin uffanne. Foon hin uffanne. Cubbuu dhala namaatiif jedhee foon uffate malee inni waaqa. Dhala namaa eenyu fa'a? Si fa'a tokko. Dukkana kana keessa si baasuuf jecha foon uffate. Ani dukkana keessa hin jiru ambooliin gurguddoo tanaan jira. Dukkana keessa jirta maal ifa keessa jirta? Wallahi ifa keessa hin jira. Si agarsiisuu kun amma buxalaan dukkana keessa jira kun fuula isaa harku jira. Maal itti yaadi. Hai, abuxalaan ifa keessa jira. Hundo Ustaaz Abdurrahim faan ifa keessa jiran. Maal jechuudha? Osoo kaameraa godhana keessattuu dukkana keessa jira. Ifa keessa maal jirtan dukkana keessa burjaajaa naamee karaa soqataa. Gara kootiin. Guyyaatti 5. Gara kootiin. Guyyaatti 5 karaa na agarsiisette karaa argatte maal burjaajofte. Yaala. Ilma namaa hundumaaf dhiiga isaa dhangalaasee Yesuus. Eeyyen. Hello, injiru sagaleen ko. Kara kootiin fudhadhu. Kara kootiin si dhiiseera dhiigicha hin barbaaduun. Kara kootiin si dhiiseera jira bakka fudhadhu gara koo ishii dhiigicha. Ti fayyadame. Dhugeedhin. Ya. Kara kootiin dhiiseera sibiilii. Maankiyaan tokko nuti darbuun barbaaduun dhiigni namaa. Ishee. Wallahi billahi abuma mataan se haa bulu abbaa caalii gara xiyyaanii fa'aa adiin tokko la coobduun tokko na barbaadu an si dhiiseera dhiiga isaa fudhadhu kara kootiin si dhiiseeraan. Abbaa caalii maal beektu? Abbaa caalii silallee maal beektu? waan dhiigaa maaliif danna qabeettu foon namaa yoo nyaattan malee dhiiga namaa yoo dhugdan malee mootummaa waaqaatti hin galtanii jedhameera waan ta'eef kanaaf himsaan okkoo waan dhiigaa. Laki buttuudhaaf. Allafarraa nuuf ittiin tolan barjarri kun. Nuuf ittiin buttuudhaaf. Firoomii soddoomiidha qolloomii irraa qabaachuu keenya nu gashee malee lafarratti nu hambisanii barjarri kun. Akka Ustaaz Amdiillee nuyi qobaan jirru bara. Akka. Jara wajjin jirra bara. Qoo waa si gaafadhe.
guyyaatti 5 maaliif salaatta karaa Diigan natti malarraa agarsiisettee fudhattee koo gara karaa kootiin. sadhaa bade jaanjoftee. Caala. 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 Erga karaa harkaa badee jaanjoftee guyyaatti 5 salaattan jedhan. Caala. 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 Nageessu. Dubbadhu mee abboo ati nama nagaa fakkaata mee abboo dubba'u. Hayyee nan dubbadha na dhaggeeffadhu gaa. Waan si Maaliif gaafadha na bifta isaan deebisi. keessa akka isaanii. Ati foon namaa nyaattaa? Foon namaa nyaattaa? Ani waa si gaafadhuutu. Foon namaa nyaattaa hin jedhe. Ani si gaafadhuu hin jedhe mana kanaaf haaraa. Foon namaa nyaatta moo nyaattu? Foon namaa nyaatta moo nyaattu? Si gaafadhuu hin jedhe ani. Si gaafachaa jira na deebisi atis na gaafatta rakkoo tokko hin qabu. Lakki dura sin gaafadha. Eeshi ati jireenya qabda moo hin qabdu? Jireenya qabda moo hin qabdu ati? Jiraanna nu sitti haasa'ee mire. Eeshi mootummaa waaqayyootti nan galattee yaadda? Matoo barsantii akka keessan karaan wallaalee guyyaatti karaa natti agarsiisin jedhu. Hayyee foon namaa nyaattaare. Si gaafadhaa sin jedhe dura gaafii. Foon namaa nyaattaare hin jedhe. Abbuun dhudde moo caatii nyaatte? Lakki waan tokko iyyuu hin goone. Garuu ati foon namaa nyaattaa hin sin jedhe jireenya waaqaatti mootummaa waaqaatti galuu barbaada. Reefuu abbuusiin nama nagayaati jenneeni. Dhakaa dhungachuutu mootummaatti nama galchaari. Hayyee macaafa keetu jedha akka kanaafan siin jedhe bar. Akka arraabu mootummaa waaqatti nama hin galchu kam. Hin dhageenyaati iddoo akkas jedhu. Akkas sineen dubbisa dhaggeeffadha. Maqaa kootiin maqaa Abuu Xalaatiin. Maqaa Ustaaz Hamdii sadan tokkummaa ijoolleetiin. Yala akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:53. Yesuus immoo dhuguma isiniin jedha. Isin foon ilma namaa yoo nyaachuudhaa baattan, dhiiga isaas yoo dhuguudhaa baattan, jireenya of keessaa hin qabdan. Eenyullee akka jedhee dubbataa jechuudha. Dirqama foon namaa nyaachuun dhiiga ilmoo namaa dhuguun dirqama jireenyatti galuu barbaannaan. Akkas. Caalaa akka ati jireenya hin qabdu. Jireenya hin qabdu caala. Nyaatee beeka yoo nyaatee beeku ta'e jireenya of keessaa qabu bakka caalaa. Ati nyaattee beektaa? Moo dhugdee beekta? Kun jireenyaa mi ciree hin qabu jireenyaa mi. Gaafii gaafatanii sammitanii. Muhammad maal ta'ee maraatee du'e? See, qoy arraba dhiisi kaama wangeela farkaa qabda obboleessa kiyya. Obboleessa kiyya maaloo caalaa ko maqaa bareedaa qabdaati tasgabbaa'ii maaseemi. Wangeelli si bira jira? Caala. Caala. Caala maqaa isaatiin sirraa ifadhe. Wangeela fiduu kutee bara. Assalaamu alaikum family. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wangeela sammuu kan isaan qabanii wangeela barbaaduu kutee jira obsi hin dhagge. Maal uummanni kun maal taayoo naamusaa naasoftan naamusaa naasaa adaraa rabbi naamusaa naasaa waan barachuu barbaadan naamusaan baradha naamusaan gaafadhaati baradha. Mee taaftaaf godhaa jaa wallaahi uummata kanaa ammaan tana. Kuttee bakka caalaa kun. Foon namaa nyaachuu moo dhiiga dhuguu dhagilaata? Foon dura calqaba gaa dhiiguma kana afaaniin qabee ka'ee akka jireenya of keessaa qabu dhaqee altaraasaa hundi wanti eksiriyaan of laalee ka'ee yoo ta'uu baate immoo foonitti dabalatee nyaatee maqaa mirkaneeffataa jira. Ajaa'iba dabara wallaahi mushkila. Simboon jirti ustaaz dubbisaanii. Ustaaz Hamdii. Itti fufaa ustaaza kiyya kabajamo'an amma akka mana uwwisnee mi'i dhaggeeffadha allaa lammaa xiqqoo hin dhaggeeffadha fayyaadha. Jazakallah khair. Simbo. Dinaul.
وي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرت النجاة فيا أبو طالع أبا جالي أمدي أندي خيسانو نجاة فيا جرتو. Wardi arri kana jarri waaqummaa yoo akkasumatti walii kennaa oolu kana dheeta hin kunis moggaasuma kijibataa laate dheeta nokko irraa hambisee diinaa ol jedhe dhiifama. Akkasuma ta'uu qaba tolchite akkam isin? Nuuf kolcha nagaa ibsu akkam? Zirra galata rabbii barsiisni keessan kun beektaa haraaraa namatti ta'a. Ayyee. Nu warra gartee yeroo takka takka seenee dubbatu miti warran dubbannee jira warra asuma jala riphisee taa'eetuma dhageeffateetuma deemu. Ayyee. Amantichumaa raadikaala jedhee duraa galchaa jirtan samaaliin gabbaru jira maaliin waaqessu jira jee namni akka if gaafatu jechuudha. Kaayyoon silumaayyuu kanaami. Kan ol seenee bari waan gaafatame deebisuudhaaf yaalu. Ayyee. Saninumaatu yaada isaa ibsate kan ibsannee jira kan akkanumatti hokkaamamee taa'u. Amma nutummaanu hanga gartee isin jala teenyee isin dhageeffannurraa islaamummaan hangam takka amantii rabbiin ni'imaa namarratti qananii akka taate baranne beeyta. Akkasii wallah. Isaan maal gaafatta gaa warroonni kaan nuti warri keessa jiruu akkasi gammannu warri keessa hin jirre hedduuf gaafatan jechuudha. Akkana wallah. Aboota akkasiiti hedduu galatoomaa ulfaadhaa nasiibumaan gaa yeroo hedduu isin hordofaa irra tuqee gastii ol seene malee ani waa gaafiillee hin qabu hedduun isin jaaladhaa hedduun isin kabajaa. زادي دم يا فرين سنو جزرة جزاك الله خير بارك جواد أول فادا سنجتش بربادا أبو طلاق جزاك الله إن شاء الله أيه معلوم مني قستي أبو الرام بركاته قال ما كيف بجالي ما إني أبو طلاق مي جالا نفني جرني ساتو بسمي ما جتن جالاني نفني سافر ريهو سكلا جالا نفني جينتي جالان نفجي Caalaan tokkicha gubee yoo dhufan jettee nutti heddummeessite rakkoodha. Kunuun gubee dhufan hin jiin dhufe jii sabla akka qaraxa saree kana. Abnagee ani naasa'u. Abu Xalaan naatee jee barsaniif hin jee Abu Xalaatu fuullee kee nama nagaya fakkaataa. Jennaan inni haa dubbisu jeeti bar. Bar takka ni rakkaadhe numaanu. Peenteen duras faarsinaan booda arraba ofirraa eegi. Akkas. Cala, dhuftee moo akkam? Oo, dhufe. Hayyee, maal jettee ree ati foon namaa nyaattaa? Abbu gaafii hosi gaafatan maal iddaati? Foon namaa nyaattaan jedhee. Gaafii hosi gaafatan maal iddaati? Boleessa kiyya san si gaafadhe naa deebisi kaatii foon namaa nyaattaa. Gaafii namaan deebistu si gaafatan jechuudha. Maal mata dureen keessan maalirra? Ati waa'ee foon namaa nyaachuuti. Ati foon namaa nyaattaa? Foon namaa kan nyaa? Foon namaa nyaattaati. Dhiiga namaa dhudhaa. Namtichi burjaajaa sun immoo Yohaannis boqonnaa akkana maa jedhee haasaree duratti bakka biraa haasaku. Ati amma foon namaa hin nyaattaa? Dhiiga namaa hin dhudhaa? Nama na rabsinati. Maate. Gaafii si gaafa maaliddaati gaafii si gaafate? Maalan siin jedhe ati foon namaa hin nyaatta moo hin nyaattuun siin jedhe. Yookaan mata duree dhaabbataan goone bee abbu. Mata duree dhaabbataadha waa'ee foon namaa nyaachuurra jirra. Gaafii tokko hin goone duratti kan. Caalaa ko caalu ishee akkana gootu mata dureen keenya waa'ee foon namaa nyaachuuti. Ati foon namaa nyaattaa? Barumsi siin hafa xiqqoo. Hayyee naafaa kanaafan si gaafachaa jiraati. Dhiiga namaa dhudhaa foon namaa nyaattaati. Baradhaa barumsa fudhaa Muhammad irraa. Hayyee na barsiisi. In sokkitee bakka. Kuttee. Guddata. Tokko kute alamada adda bira. Yoo. Nagaadha akkam. Jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee nagaa. Dasta jirta moo maayikii kee cufatta?
إلى دستا نانجا Guddata خلاص ati islaaman milkii qabadhu dhiifama. Way jirtu. Ati Nagara islaaman kam milkii jirta? Gaarii galanni isaa ga'u. Maamila keessa ta'uu barbaanneeti nutti toleeti yaadnummaan keessa kun. MashaAllah. Amantaan kee maaliiti? Hara musliima. Oh. Dastaa eenyuti ree? Ustaaza Dastaa murqaba waa taate. muslima ergatee gaafii gaafadhu. Ayyee gaafadha. Salaata janaazaa kadhalaa kam jaanii karaan saahiba. Maal jettan? Salaata janaazaa kadhalaa hoggaa karaan akkami karaan maal jaan? يلا ممكن لا يعرف هذا مسألة دقيقة. تهايا بريدة ده التحيات وقافة دعاء تمت أنسن هايا تناسبران سيدة بروقا الله أكبر جان مال جان فيلا بس غادر. هللويا هي يكذب أنا عارف تعرف؟ زبوني يعني زبوني بس أنت المليون الثاني. أجايبنا. أنا ترحمت عليه. ما في رحمة ما في قرب نسابة والله نجلدهم. أجايبنا. يعني أصحاب الكذب سبحان الله. لا حول ولا قوة. هذا الكذب يهدي إلى الفجور. أجايبنا. أجل فهو سانيتي. Simboon kun maal taate maa gasti qabattee mataa'uudhaaf ol galte. Sorry. Simbo. Abit. Nagayaan dubbatamu dubbatu Simbo. Dagadeen deemee. Ayyee baga nagaan dhufte. Baga nagaa maali amdii maal taate? Nagaan siif haa ta'u si yaade Simbo. Nagaan. Hayyee nagaa siifis haa ta'u. Amin Simboyee. Nagaa fayyaada qabda. Kurfoo teenya barri dhabamte hedduu tana si dhabne. Maal jira malee. Iida salaatee? Maal inni irri? Maal jechuudha? Iida salaanne? Maal inni osoo hin beekina salaata maal inni maal jechuudha? Ati mana islaamaa jirtaami? Lakki bu'ani mana kootan jira maal godha mana islaamatti. Itoophiyaa jirtaa? Akkas taanaan bareedaadha. Itoophiyaa jiraannaan. Itoophiyaa mana islaamaan jirtu? Maalan godha mana islaamatti maal? Mana koon jiraan. Aha mana yaa'itii manni kee mana islaamaa jechuun bar mana nagayaa jechuu bar. Sente gaa hundo kana Simboo teenya kana nama goggoonagaa. Islaamaan nagaya jechuudha. Mana islaamaa jechuun mana warra nagayaa jechuudha. Ati mana warra yaa'ii jirta. Milishaa jira mana kee? Mana waaqayyoon jiraani mana waaqayyoo. Mana waaqayyooti. Kanaafuu manni waaqayyoo mana nagayaati kaa Simboo teenya. Kanaafus hin jireef. Kanaafuu mana islaamaa jee ikaaree. Mana islaamaa jechuun mana nagayaa. በአማርኛቲ ሰላም ጀቹ ማለቹ ሰላም ፊ እስላማ ማለት ተኮ ጎደረ ሰላም ጀቹ ማለቹ ጋፊ ነጋቹ ኦኬ አፋን ኦሮሞቲ ነው ሰላም ኦጋጃም አፋን ኦሮሞቲ ማልጃም ነጋቹ ደጋ አፋን ኦሮሞ ሲደብሳ ራወር አፋን እንግሊዚቲ ነው እንበረን አፋን እንግሊዚቲ ፒስ ጃማ አፋን አረባቲን እስላም ጃማ አፋን አማራቲን ሰላም ጃማ አፋን ኦሮሞቲን ነገየ ጃማ
Maaltu tokko godhe Islaamaa jechuu fi nagaa jechuu akkamitti tokko ta'a? በር አማርኛ አማሪ ilmaan saamimi አማሪ ilmaan saamii በር ሰላም jechi jawhun islaam jecha jawraa fuudhamee በር haloko No, ofumaa walitti fidattani malee akkasii miti ifnisa. simbo ትክክል ነው አንተ ትክክል ነው Hamdi Amaariffaa hin beektu bara. tumaan naan jee qalbii na cabsuuf naan jette tana qalbii na cabsuudhaaf na jette malee altanaaf jeellee qalbiin cabsu abdii simmuru ati waan feete naan jee ani yoo narra wallaale baruuniin bara Afshir si barsiisnaati yoo fedhii qabaatte. ani fedhiin qaba Amma atamma afaan Arabiffaa achi dhattee bartu afaan Amaariffaa tuffatteeti moo maaliif afaan Amaariffaa baruu dadhabdee Arabiffaa barteeti? Warri afaan Arabaa dubbatan nu tolaayyuu warri afaan Amaariffaa dubbatan nu ajjeesanii jette miti? Warri Arabiffaa isaanoo. Nu tolanii jiru. Ustaaz Amdi ishee kanatu deebisaafi. Baay'ee Waan nu deebisaa. tolan. Ijoolleen keenya biyya isaanii dhattee dalagachaa jirti. Maatii isaanii gargaaraa jirti. Qaroomina isaaniirraa dhaalaa jirti. Arabni dhufee biyya keenya koloneeffatee uummata keenya buqqaase hin jiru. Ishee asii Arabni maal biyya kanatti miite keenya jettullee ishee asii dhattee biyya isaanii seera biyya isaanii cabsitee waan asitti barte sana achitti raawwachuudhaaf dhatteedha malee Arabni dhufee biyya keenya Oromiyaa koloneeffate saba keenya garboomse tokko hin jiru. Maal kunoo Saudiitti maaliif isinuma Saudiin Oromiyaa dhufee koloneeffate jira. maaliif xuree erga akkas ta'e? Saawudaawii Oromiyaa dhufee koloneeffate argiteetta. Simbo. Deebisi gaa qabamte deebisi. Te fufastas. Maadaamii yaame immoo mana islaamaa teessee islaama kee kuufeetti filan. Yaa faggaa. As deebitee. Ofii achi baqattee achi mana isaanii immoo teessi bare. Ruusa islaamaa nyaattee islaama kee kuufeetti tun. Maal malki isaan baate kumaan Fuulli siituu gaafa Itoophiyaa jiru buruun qaccaa fakkaata eeguma biyyaa. Eega mana islaamaa teessee kanatti fuula akkasi nyaata. wallahi. Jireenyuma maal akka ta'e araba dhattee barte bara. Achi gahitee barte naafiyati yoon akka saabuna darasaan laga geessiteetti miidhee sinbirree gargaaruu deebita. Mana islaamaa teessee islaamaa kee kuusan barte fila.